Akkam jirtu nagaa keessanii? Viidiyoo kana keessatti kan nuti ilaallu gaaffii argamaa jiru kanadha. Akkuma beekamu gaaffilee akkas akkasii hojjechuudhaaf kanneen nu gargaaranii viidiyoo baay'ee hojjedheen ture. Viidiyoolee kana fakkaatanii gaaffiin kunis qormaata garaagaraa irra waan dhufuu danda'uuf kana malee assaayimentii irra waan dhufuufi kanas hojjedheen jira. Amma immoo gaaffii kana karaalee lamaan kan hojjennu ta'a. Karaa inni jalqabaa if there is no friction jalqaba mee yeroo friction hin jirre no friction yookaan friction less jedhee yeroo inni kennu. Amma as keessatti M1dhaaf 2 kiloogiraama kennee M2dhaaf 6 kiloogiraama kennee giraavitii 10 meetira per sekondi iskuweeriidhaan hojjechaa irraa teenshinii fi akselereeshinii barbaade jechaadha. Asitti koofni inni nuuf kennee kun inkilaayinii irra deemaa jira 30 digirii nuuf kennee jira. Amma egaa wanti guddaan as keessatti akkamittiin ikweeshinoonni akselereeshinii barbaaduu fi teenshinii barbaaduudhaaf nu fayyadan akkamitti baafannaadha malee kana booda bakka kana lakkoofsa barbaade kennuu danda'a. Kana booda lakkoofsa bakka buusudha jechuudha. Yeroo firiikshiniin hin jirre jalqaba hojjennee kaanee itti aansinee yeroo kaayinetik firiikshiniin jiru immoo yeroo miu keen jiru yookaan f keen jiru akkamittiin akka hojjennus ilaalla jechuudha. Lammaansaas ni hojjenna. Mee jalqabaa kana solve gochuudhaaf free body diagram irraa kaanu. Jalqabaa free body diagram of M1 kanarraa kaanu. Free body diagramii akkaataatti baafannu viidiyoolee darban keessatti sirriitti ilaalaa turre. Mee kuni M1 kuni M1 keenya yoo ta'e kuni asiin kan harkisaa jiru teeshiniidha. Teeshiniin asiin jira. Wal qixadha jechuudha. Finyoon asiin harkisaa jiruu fi asii keessa harkisaa jiru waluma qixadha. Asiin teeshiniidha jechuudha kan harkisaa jiru. Teenshin. Kana malee firiikshiniin hin jiru inni. Firiikshiniin achi as hin jiru kan harkisaa jiru. Perpendikulaarii ba'aa kanaa wajjin yookaan bilookii kanaa wajjin kan uumee jiru noormaal foorsiidha. Lafaa wajjin perpendikulaarii kan uumee jiru immoo M1 irratti M1 G'dha. Kanatti aansinee maal goona? Summation of force parallel to direction of motion. Humnoota kallattii deemsaarra jiran. Innis teenshinii qofadha kan jiru jechuudha. Kana keessatti teenshiniin wal qixa M1 times acceleration jenna jechuudha. Asii maal arganne? Ishee kana mee asumatti equation 1 haa jennu. Equation 1. Kana booda summation of force perpendicular to direction of motion immoo 0 ta'a. Innis kallattii deemsa wajjin faallaa kan uumee jiru normal forceidha. Tokko normal forcein achi wal harkisaa, achii gadi immoo M1 G jira wal qixa 0 ta'a. Kun immoo kan perpendikulaarii direction of motion wajjin uumee jiru jechuudha. Mee free body diagramii M1 akka kanatti erga baafannee booda free body diagramii M2 yeroo dabarru M2 yeroo laallu inclined plane irra deemaa jira. Mee asumatti karaa M2 kun irra deemee jiru fakkeenyaaf karaa inclined akkasiitidha. Mee M2 immoo iddoo kana jiraa jenna. Isheen kun M2 jenna. Yeroo kana M2 wajjiniin perpendikulaarii kan uumee jiru normal forcein jiraa jenna. Bilookii kanaa wajjin perpendikulaarii humni uumee jiru achi waliin normal forcein jira jenna. Mee kana fakkeenyaaf asii kuni teenshinii jennee asii perpendikulaarii kanaa wajjin uumee kan jiru normal forceidha jennee mee fakkeenyaaf kana akka XY planeetti fudhachuu dandeenya. Kana X jennee kana Y jennee fudhachuu dandeenya. Mee as keessatti bilookiin kun kana malee maal gochaa jira? Lafaa wajjiniin perpendikulaarii humni uumee jiru jira kan biraa jechuudha. M2 G jira jechuudha.
Inkilaayiniin kun immoo qofaan ittiin deemaa jiru fakkeenyaaf asiitii kenname 30dha. Mee asii teettaa jedha. Bilookiin kun akkas deemaa jira. Eksiidhaan paaralaalii kan ta'e yookaan teenshinii kanaa wajjin paaralaalii kan jiran yeroo barbaadnu mee paaralaalii kan jiru mee akkasitti baafannu kana. Paaralaalii akkasitti yeroo baafannu asiitii 90 digirii uummanna asitti. 90 digirii uummanna koofti iddoo kana jiruu fi koofti iddoo kana jiru immoo tokko nuu ta'a. Viidiyoo darbe keessatti sirriitti ilaallee turre. Kana malee mee teettaa kanaaf isheen kun oppoositii sababa taateef. Teettaa kanaaf oppoositiidha. Yeroo kana saayinii fayyadamna jechuudha. Mg saayin teettaa M1 M2 M2G saayin of teettaa arganne ishee kanarraa jechuudha. Teettaadhaaf oppoositii sababa ta'eef. Asii kana malee teettaadhaa fi adjacentii kan ta'e immoo Mg cos of M2G cos of teettaa arganna. Kana booda egaa kallattii deemsaa irraa paaralaalii kan ta'e yookaan summation of force parallel to direction of motion walqixa maal jenne MA jenne. Kallattii deemsaa wajjin paaralaalii kan ta'e jiru tokko teenshinii qabna. Kan biraa M2G sin of teettaa qabna. Deemsi kun immoo akkas deemaa jira. Kanaafiyyuu M2G sin of teettaa minus asiitii kan daangessaa jiru teenshinii walqixa maal jenne M2A jenne. Meeqa akkasitti isa kana as keessatti equation 2 jedhannu. Kana booda summation of force perpendicular to direction of motion immoo 0 jenne. Innis normal force kanaa fi asii gadi ammas kan jiru mg cos teettaadha. Innis normal force minus mg cos teettaan walqixa 0. Kana akkasumatti qabannee bira dabarra. As keessatti acceleration barbaaduuf nu gargaaru sababa ta'eef. Sana booda amma kaayyoon keenya inni guddaan acceleration argachuudha. Teenshinii arganne. Kanaaf iyyuu mee as keessatti bakka teenshinii kanaa ishee kana M1A kana finnee equation 1 finnee equation 2 keessa substitute goona. Yeroo kana asii M2 G sin of theta minus M1 A bakka teenshinii jechuudha. Walqixa M2 A kan arganne. Kana booda kana maal gochuu dandeenya? Asiitii acceleration iddoo tokkotti dabarfanna. Acceleration iddoo tokkotti dabarfachuu fi akkuma nuti jettutti hojjechuu dandeenya. M2A minusiin kun positive ta'ee darba plus M1A walqixa M2 G sin theta jenna. A kana koomeni fudhanna. M2 plus M1 walqixa M2 G sin of theta. Egaa maal gochuu dandeenya? Asii M2 plus M1 irraa asis M2 plus M1. M2 plus M1 kun kanaan bada. Kana booda acceleration nu hafaa. Acceleration walqixa M2 G sin of theta over M2 plus M1. Acceleration keenya akkasittiin arganne jechuudha. Amma kana booda kan nu hafe lakkoofsa substitute goone acceleration arganna. Acceleration arganne kana immoo finnee bakka kan arganne gashannee tensionis arganna jechuudha. Mee kana yeroo bakka buufnu acceleration walqixa M2 6 kiloogiraama qabna. Baay'isuu G 10 hojjechaa jirra. Sin of theta. Sin of thetaan 30 digiriidha. Irraa M2 plus M1 lama da'u 6. Kana booda 60 sin of walqixa 60 baay'isuu sin of 30 jechuun 0.5 irraa 8 walqixa 30/8 jechuudha. 30/8 3.75 arganna jechuudha. 3.75 acceleration meter per second square arganne. Acceleration keenya kana ta'a.
akkanatti argannaa jechuudha. Kana booda teenshinii argachuudhaaf maal goona? Teenshinii acceleration arganii iddoo kana gashannaa M1 lamaan baay'ifnaa jechuudha. Teenshinii wal qixa M1 lamadhaa baay'isuu 3.75 acceleration keenyadha. Teenshinii 2 baay'isuu 3.75 7.5 niwutoonii arganne jechuudha. Teenshinii keenya yeroo friction hin jirre. Friction less irratti akka kanattiin teenshinii fi acceleration argannaa jechuudha. Yeroo friction kinetic friction yookaan static friction yeroo hin jirre kan akkasitti argannu. Mee amma immoo yeroo friction hin jiru. Friction hin jiru fakkeenyaaf yeroo coefficient of kinetic friction 0.6 asitti mu keen wal qixa 0.6 nu kenne. Yeroo kanaa jechuudha. Kana jechuun friction hin jira jechuudha. Asii maaltu jira? Asii F keen jira jechuudha. Kinetic friction kan dudduubatti deemsa isaa kana harkisuu jira jechuudha. Jalqaba free body diagram of M1 irraa kaanu. Mee kana M1 akkuma beekamu asiin maaltu jira jennee FK jira jennee kinetic friction jira. Kana malee asiin akkasii kan harkisaa jiru tension as jira jennee kana malee achi ol perpendicular wajjin kan uumeeru normal force jira jennee asii gadi lafaa wajjin perpendicular kan uumeeru M1 G jira jennee. Summation of force parallel to direction of motion wal qixa ME jennee M1 keessatti M1 ta'a. Kana booda kallattii deemsaa irra kan jiru tensioniidha. Tensioniin deemaa jira. Fk'n dudduubatti harkisaa jira. Kanaafuu maayinus innaa wal qixaa maal jennee M1A. Iddoo kanatti egaa asitti kana equation 1 jedhanna. Itti aansinee summation of force perpendicular to direction of motion wal qixa 0 ta'a. Innis normal force minus M1 G kanadha. Normal force minus M1 G wal qixa 0. Asitti normal force wal qixa negative kun positive ta'ee achi darbee M1 G ta'a. Mee asii kan nuti beekuu qabnu Fk'n kun Fk'n wal qixa mu k times normal force kan duraan beeknu jechuudha. Normal forcein M1G dha. Kanaaf iyyuu Fk'n wal qixa bakka normal force kana M1G geessinaa mu k M1G bakka Fk kana mu k M1G kana gashuu dandeenya jechuudha. Tension minus Fk kanaa fi maal gashuu dandeenya? Mu k M1G wal qixa M1A. Mee kana immoo asumarraan equation 2 haa jennu. Free body diagram of M1 akkasitti erga xumurree booda free body diagram of M2. Free body diagram kan M2 yeroo jennu asiitii M2 inclined plane irra jira. Inclined plane akka kanatti kaafannaa akkuma isa amma kaafnee kaane jechuudha. M2 fakkeenyaaf iddoo kana jirti yoo ta'e asiin kan harkisaa jiru M2 asiin tensioniin harkisaa jira. Kana malee Fk'n harkisaa jira. Kinetic friction irra taa'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kana malee kana wajjin perpendicular uumee kan jiru normal force jira. Asii normal force jira. Asiitii fakkeenyaaf asii teettaa uumee jira. Bilookiin kun lafaa wajjin perpendicular uumee kan jiru humni M2G jenna. Kana booda egaa mee kana wajjin deemsi kallattii kanarra deemaa jira. Mee akkas yeroo godhannu kun M2G hypotenuse yeroo ta'u
Teettaan asii immoo teettaa iddoo kanaa wajjin yookaan kofa iddoo sanaa wajjin wal qixa ta'a. Kana booda isheen kun maal nu taati? Teettaadhaaf oppoositii nu taati. Teettaadhaaf oppoositii gaafa nu ta'u M2G saayin teettaa nu ta'a jechuudha. Kunis M2G cos teettaa nu ta'a jechuudha. Kana booda egaa paaralaaliin kallattii deemsaadhaaf warreen kana jechuudha. Warreen kana. Kanneen maal godhannaa? Summation of force parallel to direction of motion wal qixa M2A haa jennu. M2 keessatti jechuudha. Kamtu jira? Forsiin paaralaalii kallattii deemsaadhaaf ta'e tokko teeshinii qabna. FK qabna. M2G saayin teettaa kallattiin isaa immoo isa kana. Amma M2G saayin teettaanii akkas humna ittiin harkifamaa jiru. Warri kun lamaan immoo minus T minus FK. Warreen nuti jennu kun immoo warreen MG saayin teettaa dudduubatti harkisanidha. Kunneen wal qixa maal jennee? M2A jenne. Meegaa kana akkasitti qabannee equation siree jenna. Kana booda summation of force perpendicular to direction of motion immoo 0 jenna. Isaan immoo warreen kamidha? Tokko normal force kana malee mg cos teettaa kallattii tokkorra waan jiraniif jechuudha. Kallattii y goone fudhachuu dandeenya. Kana immoo kallattii x goone fudhachuu dandeenya. Kallattii tokkorra waan jiraniif mg cos teettaatti qoodne jechuudha. Tokko normal forceidha minus mg cos teettaadha wal qixaa 0 jenne. Asii normal force argachuu dandeenya jechuudha. Normal force wal qixa minus mg cos teettaan kun positive ta'ee darbaa mg cos of teettaa. Kana malee fk akkuma asitti jennee fk wal qixa mu k normal forceidha. Normal force asitti argannee bakka kanaa buufanna fk baafanna jechuudha. Asii fk wal qixa mu k times mg cos of teettaa jenna. Mee amma immoo fk ishee kana finnee bakka ishee kana gashanna. Equation 3 keessa gashanna jechuudha. M2 G sin of theta minus T minus bakka fk ishee kana gaafa buufannu mu k mg cos theta. Kana booda asitti maaltu naaf wal qixaa M2A. Akkas erga godhannee mee kana immoo equation 4 jechuu dandeenya. Mee amma kaayyoon keenya asirra teeshinii argachuu ni dandeenya. Equation 2 kanarraa. Mee fakkeenyaaf equation 2 kanarraa teeshinii baafnee asitti yeroo barreeffannu tensioniin wal qixaa mu k m1g kanaa positive goone achi dabarfanna. m1a plus mu k m1g goone kaa'achuu dandeenya. Tensionii keenya akkasitti arganna jechuudha. Tensionii equation 2 irraayyuu arganneera. Amma nuti amma kana equation 3 4 kan nuti geenyee fi acceleration argachuudhaaf. M2 G sin of theta minus bakka T M1A plus mu K M1G sana booda minus mu K MG cos theta wal qixa M2A arganna. Kana booda mee kanneen salphifachuudhaaf maayinasii kana maayinasiidha akkas irra raabsina. M2G sin of theta minus M1A minus maayinasii kun maayinasii baay'isaa mu K M1G minus mu K M. M'n kun asitti tuudha. M2G
cos theta wal qixa m2a jennaan. Amma egaa karoorri keenya acceleration argachuudha. Kana salphifannee acceleration keessaa baasu. Acceleration namaa iddoo lama jira. Tokko iddoo kana jira, tokko iddoo kana jira. Kana salphifannee kaawwachuudha jechuudha gaama. Kana malee mu k iddoo lamaa qabna. Mu k g kana asii qabna. Mu k g kana asii qabna. Mee koomanii isaa baafachuudhaaf mee dura akkas goona. M2a asii kana malee asii maayinasii kana pilaasii goone achi dabarfannee pilaas M1a wal qixa M2g sin of theta kana booda minus mu k M1g minus mu k M2g cos theta. Mee egaa asiitii maal goona? Acceleration asii kooman nuu ta'a. Asii immoo mu k fi g kanaaf koomanii ta'a. Asiis mu k fi g kanaaf koomanii ta'a. Koomanii isaanii fudhannaa. Acceleration jennaan m2 plus m1 wal qixa m2g sin of theta. Mee kallattiidhaan maayinasii yoo fudhannee asii mu k g fudhanna. Asitti kan nu hafu m1 nu hafa plus as darbee maaltu hafa m2 mu k fi g fudhanne m2 cos theta nu hafa. Kana booda egaa a kana qofaatti hambifachuuf m2 plus m1 over m2 plus m1. Kana booda maal goona? Kana asii kanaan balleessina. Acceleration keenya arganneerra jechuudha. Salphifnee yeroo kaawwannu acceleration wal qixa m2g sin theta mu kg m1 plus m2 cos theta over m2 plus m1. Amma egaa kan nu hafe lakkoofsa bakka buufachuu duwwaa nu hafe. Acceleration argachuu fi m2 qabnaa. M2 kun asii qabnaa. Gravity qabnaa. Sin of theta kana qabnaa. Mu k yeroo 0.6 m1 m2 cos theta. Akka kanatti bakka bubbuufannee acceleration keenya ni argannaa jechuudha. Amma egaa kanneen acceleration argachuudhaaf waan barreessee fi kanneen balleessinee acceleration wal qixa m2 keenya 6dha. Gravity 10 hojjechaa irraa sin of theta meeqanne 30 digirii. Hir'isuu mu keen 2.6dha. Kana malee gravity 10dha. Itti cufannee m1 meeqa qabnaa? 2 qabnaa. Ida'u m2 6 baay'isuu cos of 30 digirii irraa m2 plus m1. m2 6 ida'u 2 8 jechuudha. Kanneen egaa kaalkuleetarii isa fayyadamnu akkuma nuti hojjennee argannaa jechuudha. Kun asii kaasee ammasitti 6 baay'isuu 10 60dha. Baay'isuu sin of 30 jechuun 2.5 asii 30 ta'a. Hir'isuu kan ammoo yeroo kaalkuleetarii geeshanii jennu 4.3 ta'a irraa 6 2 8 wal qixa 25.7 irraa 8 ta'a. 25.7 hiruu 8 immoo 3.2 meetira per sekondii square. Amma kan arganne acceleration keenya arganne jechuudha. Asitti maal jennee tension keenya immoo kana equation 2 jalqaba irraa kan arganne. Amma isa argachuuf immoo maal goona? Tension wal qixa
M1. M1 lamadhaaf lama baay'isuu acceleration. Acceleration meeqa arganne? 3.2 arganne. Kana booda plus mu k duwwaa tuqaa 6 qabna. Baay'isuu M1 lama qabna. G 10 qabna. Kana booda kana yeroo salphifnee keenyu teeshiniin wal qixaa 18.4 nu ta'a jechuudha. Niwuutonii 18.4 arganne jechuudha. Asii teeshiniin keenya kana, acceleration keenya kana. Yeroo frictioniin jiru, yeroo coefficient of kinetic friction 0.6 nu kennee akka kana fakkaata, akka kanatti hojjetamaa jechuudha. Waan nu hordoftaniif, waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo gaaffii kanaaf qabadhe dhufee kanuma irratti xumureera.